Yeah, man, let's do prank, man. Oh, man. Tu come dire ni veta. Yo ya nagenni samparada. Yo ya to ni ma ne fakkan dasna mettisi. Yo ya nagenni samparada. Jirra jirtu bag jiratan jirachun garida. Prank ni sani do fe yada. Uga yo ya de jalin qabe susi wayna te jichi konene. Yo ya. Yo ya. All right, yada sani jeda. Prank ni sani do fe. Hello. Moneta tambult. Jirta. Yeron sun dabre. Yeron sun dabre. Barre dufi. Ameni jadi friend. Yeron sun dabre. Yeron kan? Kan jar seperbadu. Yeron sun dabre. Amen jedhati. Amen. Aha, jaarsi si argee jirta. Eeyyeka. Baay'ee tokko garana nyaatte. Qabaachuun madamaa itti beekamu. No. Keessumatti ammallee biyya Ameerikaatti si arge. Amen jedhe. Isaaf galatu. Hallelujah. Ayyee jedhatu. Akkasi. Jaarsi si arge yeroo hunda Facebook kan kee gaafa laalu. Yeroo hedduu Facebook kan kee irratti waan maxxansitu argu jaarsa. Na yaaddesse beekte wanti isaa. Eenyudha isaan hin beekne? Beekumsi hin barbaadone ergamaayyuu naan jechuu dandeessa. Arge beeqa waan ati barbaadaa baate. Nama tokko wajjin osoo hin beekin akkamitti yaaduu danda'an? Na beekumsi irra hin jiru garuu oobujuun kan keerra na jechuun jechuu dandeetta dhumarratti waan oobjuu kan keessi qabadhe dhufe bare. Maal jechuu? No jechuun ani wanta barbaadde kan qabadhe si dhufe eenyummaan kee maal si godha isa? Maalin barbaadani maal bindee fira akkamitti barteeni? Jaarsa dheeraa deeran. Dhabdeen jenne barbaadaa turte garuu na abjuu kan keessi qabadhe si dhufe jira. Abjuun kiyya maal akkamitti beektaa abjuu kiyya? Ani maqaan kiyya Lammiina. Facebook irratti baay'ee si hordofa. Facebook irratti maqaan kee? Lammuma. Natti fakkaata. Maal jechuun? Lammii nama jira natti fakkaata. Nam sadii jedhu sitti fakkaata. Nam sadii jedhu sitti fakkaatu moo akkam lammiin hin taane. Anyway, waa'ee jaarsa keetiif sittan hima. Jaarsa bareedaa si arge. Ani koi jaarsan qabu yooman jedheeni. Sababan erguu dideemi? Jaarsan qabanaan jechuuf moo anamma abdii dhibbatti qabadhe dhufe baqa. Okay, jaarsin qabda? Kun ejjetee miti hai jechuun jaarsa si arge anini yoo qabaattellee okay yoo qabaattes wanni beektami maani riqicha. Wakii deemne jedhe riqicha irra darbadhu maal jennaan jaarsi si arge Ameerikaa jira waan ta'eef. Amerikaan baraka duratti kabbadamu kana mitini. Okay, Amerikaa dhufuun barbaaddu taana is okay. Well, ani jechuun jaarsi si arge jedheef. Ani akka keessan biyya keenya baqaddeen ba'uun Oromiyaa kiyya keessa ta'a. Loowwan Oromiyaa nyaattee fixuu dhufata qurxii minaamin jetteetu. Maali amma asitti iyyuu akka nama Ameerikaa jiraatutti miti kan hin jiraachaa jiru maaltu nutti irratti. Akkasi konkolaataa qabda?
ulaagaa jireenyaati konkolaataa. No ulaagaa dhiisan matiin. Wookii gootumoo tam konkolaataa qabda. Wookii goonaan. Harree. Abbootiin keenya afaanotiin keenya gaafa nu hin barsiisan gaafa nu hin guddisanii konkolaataa kan jedhamullee ijaan arganii hin beekan. Ayyee carraa kana barbaanne natti fakkaata haa ta'u ta'ee. Moonetti beeksisaaf dabarsa moonetti gammachuu hin taane. Ati waggaa 50 fuudhuu barbaadde natti fakkaata. Maal rakkoo qabande? Eddee maal jechuudha? Umriin kee meeqa amma? Umriin kee meeqa? Ati maal taate qoy? Maal Nama Ameerikaa jiraatu miti gaafii gaafatamuuf hin gaafatamne koo. No biyya kanatti umriin gaafanna ka rakkoon qabu na nama yoo na gaafate kiyya sitti hima. Ameerikaa umrii wal dhoksuun hin jiru. Meeqa 18? Namaan jaan sanan dagatte. Mindaamni waa fi umurii shamarraniin gaafatamu kan jedhamu san dagatte Ameerikaa deemna. Maal 18 hin guunne? Sammaa guute bas. Turte. Maatii kiyya biraas ta'eera 18 guunna. Waggaa 20 dura guute. Okay 40 taate ka. Okay, amma jaarsan barbaadde moo barbaaddu waa'ee isaa sitti himuu barbaadde ture. Fedhu maal jaarsa kan namni na argattaniiru maa jaarsa. Ameerikaa moo Ameerikaa dabale? Ameerikaan maa inni asitti hojjetattee jiraatte akka Ameerikaatti jiraattan biyya namaa Ameerikaan maa inni. Okay, aina taafu ette asitti taafu ta'ee ka Ameerikaan barbaaddu taana moonetti beeksisaatiif dabarsina carraa kana. Ayyee moonetti gaafii tokko si qaba. Osoo ta'e gaafii tokko si gaafadha. Feemisoota tiktaakerii keessaa kan Oromoo osoo fuudhisiin jedhanii eenyutti heerumuu barbaadda? Feemisoota tiktookii keessaa? Dhugaa rabbi namni na itti heerumuudhaaf yaada qabutu hin jiru osoo itti heerumee jedhee namni karoota illee hin jiru. Agas mara fokkisaadha jechuudha tiktaakeriin Oromoo. No osoo waan ta'e osoo akkas ta'e waan nam tokko mi maqaa. No osoo danda'ame ebaluutti Oromoo kan fuudhallees haa ta'u feemisoota Oromoo keessa. Okay, kunini gurba Boorana yookaani Mr. Tullu prank si godhuuf yaale prankiin hin taane haa ta'uuti. Yesus semi. Baay'ee nyaatamne haa ta'uuti prank si godhuuf yaale. Ameerikaa hin dhufu asuma taa'ee hojjedha jetta tiktaak irra na arguuf deemta.